Seenaan tun seenaa dhugaadhaan biyya Kuwait keessatti namaa fi jinnii jidduutti uumamtedha. Seenaan tun namni isin irratti uumamte Nuuraa jedhamti. Nuuraan wanni isin hojjechuun beekamtu dibbii tumuudhaan beekamti. Nuuraan bara 1950 keessa dhalatte. Waan nama ajaa'ibu keessaa Nuuraan bara 1997 keessa akka Arabaatti dibbii tumuudhaan sadarkaa guddaa argattedha. Akka tasaatti guyyaa tokko jinnoonni osoo hin beekne silkii Nuuraatti dawwalanii nagee isii gaafatanii aruuza intala teenyaatiif si affeerre guyyaa Jummataa akka Nuuraa hin hafne jedhanii Nuuratti himan. Nuuraalleen isaan kana jinnii ta'uu hin beekne turte. Waan nama ajaa'ibu keessaa Nuuraan guyyaa Jimmataa duraan inuma hin dalee turte. Sanbooda jinnoonni Nuuraa akka malee kadhatanii Nuuraalleen osuma hin fadhin gareelee si walitti qabattee meeshaa dibbee itti tuman fudhatanii Kuwait keessa karaa ganda Alsabbaariyaa jedhan imala isaanii itti dhufan. Osuma yaa'anii yeroo mana dhaqan mana hedduu bal'aa fi hedduu dheeraa arganii ajaa'iba. Sanbooda yeroo isaan mana seenan haati intalaa itti gad dhuftee isaan hunda harka fuutee salaam jettee yeroo biraa kuttuu garee Nuuraa keessaa takka maqaan isii Shamsiyyaa jedhan Nuuraan akkas jettee maaliif harki haadha intalaa akkanatti qabbanaa'u jettee gaafatte. Nuuraanis kun humaatii miti dhiis jettee isitti himte. Sanbooda Nuuraa fi gareen Nuuraa dibbee taphachuu eegalan. Osuma dibbee taphatanii namni jinniitti jijjiiramu eegale. Nuuraa waan ajaa'iba jettee keessaa aruusichaa fi aruusitti yeroo cuuburaatti uffatanii daansii taphatan agartee miila isaanii kan kottee harree fakkaatu agartee jinnii ta'uu isaanii beekte. Sanbooda Nuuraa rifattee dhukkubbii mataa yeruma sanitti eegale. Sanbooda Nuuraan garee isiin akkas jetteen dibbee hin dhaabina hanga subii isaaniitti yoo dibbee sana dhaabne jinnoonni kun hundiisan jetteen akkasuma dibbee taphachaa wayanii yeroo subii isaan akka isaatti ifaan dhaabe. Nuuraa fi gareen Nuuraaf fiiganii gama alaabaan osuma fiiganii dullachi tokko kan karaa masgidaa deemu jiru harkanii dullachi yaa ijoolleetii zaatan ammaal asii gootan jee yeroo Nuuraa gaafatu Nuuraallee waan isii rage hunda takka takkatti yeroo itti himtu dullachi akkas jeen ani ganda kana keessa amata dheeraa jiraachaa ture garuu mana kana keessa nama galu takka harki hin beeku jee Nuuraafatti hime. Nuuraa fi gareen Nuuraa eega dubbii sana dhagaan guyyaa sanarraa eega rifatan naasuudhaan dibbee fi waan aruuza jaama irraa hafan. Sanbooda maal ta'ee beektaa guyyaa takka akka tasaatti gaazexeessaan beekamaan biyya Kuwait tokko Nuuraa yaamee waan isii rage hunda yeroo gaafatu Nuuraalleen takka takkatti itti himte. Sanbooda gaazexeessaan kun viidiyoo tan waraabee osoo gadi lakkisiin torbaan tokko keessatti jinnoonni isa ajjeese. Seenaan tun seenaa dhugaadhaan biyya Kuwait keessatti taatedha. Seenaa akkanaa babbareedu yoo barbaadan taate chaanala kana sabskiraayib laayik sheer godhuudhaan maatii kan jettan afeeraa teenya nageettiin hanga seenaa biraatiin walitti deebinutti.